Oromo First gaafa inni jedhee walaloon kun barraa'e walaloon anis Oromoodha jedhe. Anis Oromoodha. Oromummaan dhiiga. Hidda qaama kootii lafee keessa fiiga. Uumaan na ijaare eenyurraa na diiga. Anis Oromoodha. Eenyu miidhuu miti eenyullee hin balleessu. Hundee dhiiga kootii maqaa koo hin dhoksu. Ittiin hin awwaal natutti abboo. Moggaas maqaa diinaa maaliif hin yaamama? Eenyummaa koo dhossee seenaa koo awwaalee lafee koo caccabsee eenyummaa koo faala. Anis Oromoodha. Oromummaan dhiiga. Hidda qaama kootii lafee keessa fiiga. Uumaan na ijaare eenyurraa na diiga. Gaafan akkas jedhu jijjiirama jedhuu jedhe abbaa kootii. Abbaan koos akkas naan jedhe. Qabsoo qeerroof qarreen bilisa baatanii har'a ni dubbattuu gootota taatanii warra afaan malee keessi isaanii qullaa adaa fira jennee diinaa wajji bullaa. Ada fira jennee diinaa wajji bullaa. Kalchalee keessi dukkana nutuu keessa qubanna. Kalchalee yaa tabkiisii poolisii yaa qalbiisii guyyaa kolfaa tafsiisaa halkan akka kanniisaa aduun nitti yuusaa baddeessa maaltu keessa gadi ciisaa waan jedhu natti fakkaataa galatooma. Siyaasatti yeroon baay'ee sababii dura darbee fi gaaffiif deebii kan geggeessin dhabdee komee guddaatu nurratti ga'ee uummata keenya siyaasni jiru warreen hordoftaa jirtan dhiifama nu godhaa inni kaleessas gaafanneerra har'as irra deebinee isin gaafannaa gaaffii keessan tarii gaaffilee bakka biraatti ka'aa turan. Deebii kennaa turre wajjin wal fakkaata garuu dhiifama isin gaafanneetu gara sagantaa kanaatti baay'ee kana keessaati kan ka'e yaaddoo qabdan irraati waa'ee egeree keenya yaaddoo qabdanidha kan isin kaafatan gorsa kennitaniittu garuu akka gaafachuu danda'an wantoonni isaaniin gabaabseetan deebisa nuuni dhiisaa yoo isaan nuti immoo akkam goonaa maal godhaa jettu kan jedhu gaaffiin duraati. Humni keessa jira jennee yaadna. Humni mootummaa kana gara akka mootummaatti akka mootummaa ce'atu ol har'as jira humni sun. Humni kun har'a isin keessas jira, qeerroo biyya keessas jira, biyya alaa keessas jira, nu keessa wantoota keessas jira. Sun jira ammallee. Qabsootti deebiin kanaaf isaan isin dhiisuu abdanna. Inni isu furmaata hin ta'u
jennee yaadna yoo ta'uu baate itti fufaasuma jedhu duwwaan kaasuu barbaada. Waa'ee biyya keenyaa bakka bakka dubbanneerra nama hundumtuu bakka isa ilaallatutti tuu qabsaa'eetii gaarii. Bakka isa ilaallatutti otoo qabsaa'e. Isatti galaa yookaan biyyatti galaa yookaan bosona deeman. Qabsoon keessanis masinaan hojjechaa jirtanii isin karma sana gaggeessitu. Inni biyyatti galuun irra jiru biyyumatti galee qabsaa. Inni as taa'ee hojjechuun irra jiru immoo as taa'ee hojjechuu ni danda'a jechuudha. Hooggansa yeroo isin mana hidhaa turtanii qabsoon baay'ee laafee paartii keessanis haa ta'u hooggansi keessan institutionalized hin taane kan jedhu kaastaniitu kana gochuudhaaf paartii bifa biraatiin deebisnee ijaarreerra nuyi akka paartii keenyaatti paartiin kun akka inni Oromoo fakkaatutti ijaarreerra jennee yaadna nuyi nama hundumtuu Oromiyaan bakka hunda jiru hundumtuu keessatti of arga jennee yaadna. Sirriittis bakka bu'iinsa argateera jennee yaadna. Amantaanis yoo ta'e naannoodhaanis yoo ta'e umuriidhaanis yoo ta'e barumsaanis yoo ta'e waan hundumaatiin yoo ta'e waan Oromoo fakkaatu tokko ijaarreerraa jennee yaadna nuti. Paartii amma ijaarre kana deebisnee ijaarre kana keessatti maanguddoonni duraan hooggansarra turan walakkaan yookaan 50% ammallee isaan matu keessa jira. Persentii 50 immoo haaraatti galchinee jira. Dargaggoonni warra duraatiin koochi ta'anii muuxannoo argatanii beekumsa argatanii bor akka isaan iddoo qabatanii fi bakka keenya akka isaan qabatanii fi namoota itti mammaknee jirra. Kun warra nuyi itti maknee keessaati warra nu wajjiniin jiru biyya keessas hin jiru. Silaatii waltajjii kana irratti dhufanii nu wajjiniin qooda fudhachuu turre ture garuu viizaa sababii dhabaniif hafanii namoonni nu waliin mana hidhaa turan warri akka Booda Janeefaa warri akka Hamzaa Booranaafaa silaatii waltajjii kana irratti nu wajjiniin tuurii kana irratti nu wajjiniin hirmaatuuf turanii garuu viizaa sababii dhabaniif hafanii yeroo biraa dhufanii isaanis akkuma kana sanii wajjiniin wal baru. Hooggansi keenya bifa kanaatiin haarawaa jira. Kanaatiif namoonni dura jiran suutaan bakka gadhiisaa fi akka deeman itti deemaa jirra. Institutionalize gochaa jirra. Isinis immoo namoota biroo wajjiniin hojjechuus bara isiniin jechuudhuma barbaanna. Nuyi hin jirru yoo ta'e paartiin keenya hin jirru yoo ta'e namoota biroodhaan illee namoota Oromoof dubbatan namoota Oromoof quuqaman ofitti qabachuun isaaniin illee madaqfachuun gargaaruun bira dhaabbachuun tumsuun amala keenya akka ta'u isin yaadachiisuu barbaada. Nu qofaa irratti ija keessan hin gatina. Namoonni biroon namoonni ka'uu danda'an jiru. Isaaniin bira dhaabbachuun yaada isaanii tumsuunis barbaachisaa ta'uutu irra jira jedhee yaadan. Karaa biraa obboleessi keenya waa'ee mootummaa waraana mootummaa yookaanis immoo ittisa biyyaa kan akkamittiin ilaaltu humna addaa Oromiyaa immoo akkamittiin ilaaltu jedhee nu gaafateera. Raayyaan ittisa biyyaa ofii isaatii bobba'ee ofii isaatii bakka barbaadetti tarkaanfii barbaadu kan fudhatu miti. Isaaniin kan hoogganu hooggana siyaasaati. Kanaatiif isaan waan ajajaman duwwaa hojjetu. Wayii tokko balleessuuf nama ajjeesuudhaaf yookaanis immoo waan biraadhaaf kan bobba'an miti. Isaanis ilmaanuma keenya ijoolleema keenyadha. Hojiidha isaaniif ogummaadha. Hojii sana keessa jiru isaan ijaaramanii jiru. Nama isaaniin hoogganu yookaanis immoo hooggansa siyaasaa isaaniif qajeelfama kennu yookaan ajaja kennu yoo balleesse malee isaan hojii isaanii irra jiru waan ajajaman hojjetu jechuudha. Kanaaf isaanii wajjin hin jibban qabnu nuyi. Akkas nu godhuu maa kana balleessuu hin jennu. Waan ajajaman hojjetu isaan. Kan nuti ittiin morminu amma warra hooggansa siyaasaa kennuudha. Warra nama rukuchiisuudha malee warra rukutu sana miti. Isaan hojii isaanii hojjetaa jiru. Kanaaf hooggansi siyaasaa sun akka inni qajeelu barbaanna. Kanaaf isaan irratti qabsoofna. Isaan irratti kan qabsoofnu yookaan kan nuyi isaanii morminuufi sababii isaanii jibbinuuf miti. Jibbiif jaalalli kana keessa jiru. Waan qajeelaa yeroo hojjetani isaan tumsinaa isaan bira dhaabbannaan gargaara. Yeroo isaan waan hamaa saba keenya irratti dalagan immoo morminaa jala dhaabbannaan balaaleffannaa irratti qabsoofiniin sila.
waggaa 3 dura 4 dura kan nuti goone kanumadha. Gaafa isaan gara aangootti ol ba'an gargaara tumsaa bira dhaabbadhaa isiniin jechaa turre. Nus bira dhaabbannee turre. Isinis baay'een keessan bira dhaabbattanii turtan. Adeemsa keessa yeroo isaan adeemsa isaanii jijjiirratan amma immoo deebinee mormuutti kaane jechuudha. Kanaaf kun bifa kanaatiin ilaalamuun isaa gaariidha jennee yaanna. Waa'een humna addaa Oromiyaas kanumadha warra ajajamuudha. Warra ajajamuudha garuu warri ajajan eenyu fa'i isaanii. Yeroo tokko tokko dhuguma bifa baay'ee gara jabinaan guuteen akkaataa isaan itti nama rukutan, akkaataa isaan itti nama ajjeesan, akkaataa isaan itti nama dararan yeroo laallu dhuguma humna Oromiyaati moo humna addaati kun humna biyya eessaatii dhufeedha. Maal keessatti kan dhalateedha? Aadaa akkamii keessatti kan dhalateedha kan nama jechisiisu hin jira. Fakkeenyaatiif mana tokko gubi yoo jedhani yoo gubee uumaa miti garuu gubee yeroo inni bira dhaabbatee sirbu nama gaddisiisa. Akkamittiin ta'a gara jabinni akkasii maal keessaa dhufe? Jibbi kun maal keessaa dhufe? Manni qotee bulaa yeroo gubbatu kun horiin qotee bulaa yeroo saamamu kun yeroo qalamu kun yeroo ormi uffatee fuudhee deemu kun akkamittiin bira dhaabbachuu danda'an isa jedhu nama gaddisiisa. Garuu ammas rakkoon kan jiru ajaja isaarra jira, hooggansa siyaasaarra jira isuma jedhudha. Yoo hooggansi siyaasaa sun sirraa sirrooma hundumtuun sirraa jennee yaanna. አንዱ ወንድሜ ደግሞ እዚህ ስለ ማይኖሪቲ ራይትስ ኦሮሚያ ውስጥ ስላሉት መሆኑ ነው ይመስለኛል። እኛ እንደ ኦፌኮ በማይኖሪቲ ላይ ያለን አቋም በጣም ግልጽ ነው። እኛ የኦሮሞን መብት እናስከብራለን ብለን ስንታገል የሌላውን መብት ደግሞ እንገፋለን ብለን አይደለም። እኛ መብታችንን እንደምንፈልግ የሌሎችም እኛ ውስጥ የሚኖሩ ማይኖሪቲዎችም መብታቸው ሊከበር እንደሚገባና የግድ መከበር እንዳለበት እናምናለን። ይሄ ግድ ነው። ወደን የምናረጋው ነገር አይደለም። እኛ የማንም መብት እንዲገፋ የማንም መብት እንዲነካ አንፈልግም። አዳማ ውስጥ ወይም ቢሾፍቱ ወይንም ሌሎች ትላልቅ ከተሞች ውስጥ ዛሬ መብታቸው ምን ያህል ተከብሮ ነው? ለምሳሌ የፈለጉት ትምህርት ቤት ይልካሉ፣ ልጆቻቸውን በፈለጉ ቋንቋ ያስተምራሉ፣ ንግዳቸውን በደንብ ያካሂዳሉ። ማናቸውም ነገር እንደውም አንዳንድ ቦታ ላይ ከሀገሬው ከኦሮሞ ተወላጅ ይልቅ የተሻለ መብት ኖሯቸው እየኖሩ ይገኛሉ። መብታቸው በተገፈፈ ሰዓት በተነካ ሰዓት መጀመሪያ የምንታገለው እኛ ነን። ይሄ ሊታመን ይገባል። በፍጹም እኛ እዚህ ላይ ድርድር የለንም። የማንም መብት ይገፋ ዘንድ አንሻም አንፈልግም። ይሄ ለፖለቲካ የምናረጋው ነገር ሳይሆን እንደ ኦፌኮ እንደ እምነት እንደ ሃይማኖት የተቀበልነው ነገር ነው። እኛ ይሄ እንዲሆን አንፈልግም። የማንም መብት እንዲነካ ማለት ነው። ስለ ቡድን መብትና ስለ ግል መብት የሚባለው ይሄ አይዲዮሎጂ ጉዳይ ነው። እኛ ሁለቱም በአንድነት ሊከበር ይችላል የሚል እምነት ነው ያለን። ከግሩፕ ራይትስ ተነጥሎ አይታይም ወይም ሁለቱም በአንድ ላይ ሊከበር ይችላል የሚል እምነት ነው። ጋፋንሞ ጃዋራ ዴብስ Mamaksan dukkanu rakastani wal dibde abi Kadir Bullo jiddu jiru tokko Kadir Bullo tabaga keenya akka mal nu Oromo abbo ako diwa ngisting jedhu ana mamasi Kalau ada cise nama jaban ubra ya cuf kanu suar ban. Ani callisa dani callisa anjen nenu. Kejen. Alamat kata bersih. Wan dubban nukesati eggachaa. Bisu karkara jirti. Ram tahu dande. Nama wal fichisi sudah dulu bayi kudam.
discipline. Itu untuk gudang kapan Tabira irratti balagin gara ko arrabas dera se ari yo kadi mo ta mata kenyas mina ka male chalis chumeti bisa miti kaji cairo no kapsa ya cairo mar kapsa nama godamu kabu modumma dogongorteerta biyya balleessaa jirta ofifillee jirta biyya balleessaa jirta ka waggaa afran kanaatu hingaa dhumaa bu'aa jirta loladhaa furyaati for my that case, another case about Ethiopia. Please understand how volatile the situation has become, how dangerous it has become. Things are not going the way of 4 years ago. The country is about to explode. We are heading to a nightmarish, hellish situation. Please, measure your words. Advocate for your community. Advocate for your nationality. Speak up. But do it in a manner that does not fuel the situation even worse. Look, we have a very scary situation. A situation where no one will win. My message to the diaspora is continue to advocate. But please advocate for peace, because that country needs peace. It needs just peace. We will regret as a society if we continue fueling the fire, if we continue advocating, preaching hatred. It is going to be a situation where I hope we are not late. I hope we are not late. Because things are changing daily for the worse. Oromo Maltumala Oromo office about the Bisanity Malli Tokuman Setrima. One talk of Sobinam Garabai in Waltu Tukajer. Warrafa Kakalanja, Warrafan Romo to do Patu, Oromo that one go Rajira Garatoko. Garatoko Maromoni, Garatoko in a Jefam, Garatoko Makasa didn't be a Jefam, and I'm a great Jefam. Hinduna Sababrat Munjibamna, Nuti Dulam. Some of them did lolly more or map of a case in Jiru. Tigray Jira. Amara jira, Berishangul jira, Gumuz jira, Kibbages jira, Somali Male. Somali Mahan Nagak Dibaitu Gubate Agarte. They learn from their terrible lesson history. Mani Somali, you wrote air of Nano Somalizo, Nano Nagan Kamnitur. Ango Gavran, Gavran Ganatigaru Nano Santu Naga Argati. Mali gaja korona gudda gaafata kalaru tigaru they learned Somali wali galatti deviye fayya jira beetari. Look at what is happening in Mogadishu. Deebi'anii of jaaraa jiran qalbitti deebi'aa jiran eliitiin isaanii hubate jechuudha. Ka Itoophiyaa biraa'oo
Machi haaraa keessa jira. Maraatu haaraa keessa jira. Namni akkamitti ka'ee kaaldamassas nu balleessinu malee akkamitti bada namni hin badu. Kanaaf qalbii odoo horatee namni gaarii yaada jechuun qaba. Oromoon dhugaa akka Oromootti gaafii qabna. Akka Oromootti haga qabna. Miidhamneerra. Garuu ibiddi biyya san guututti qabatee wanni amanu mootummaan jennu kaabatti lolli Tigraay akka dhaabatu akka na eegalles qabsoofne akka dhaabatus qabsoofne amma immoo gaa sochiitu tokko godhan jajjabeessaa jira. Garuu maal jenne mana Itoophiyaa jedhamu kana kallattii maraan ibiddi itti qabatee jira. Gara tokko dhaamsinee kan biraa dhiifnan hin ta'u garuma hundaa dhaamsaa jenne. Akka Oromootti illee this applies to us. Ibiddi Oromiyaa qofarraa miti kan dhaabatuu qabu. Biyya guutuurraa dhaabatuu qaba. Maaliif Oromiyaa irraa keessattuu Oromiyaa irraa dhaabatuun qofti gahaa miti. Naannolee kana hundaan saboota kana hundaan gaafilee kan argaa jirtan saba hedduun nu keessa jira ollaa keenya jira. Kanaaf lolli dhaabachuun biyya nagaa deebi'uun Oromiyaa qofa osoo hin ta'in hundaaf. Kan caalaa miidhamee jira biyya san beektanii. Amma biyya sanii namni jenosaayidii ethnic cleansing jedha. Dhuguma saboota dhabamsiifamuuf qarqara irra ga'ee jira biyya san. So bal'ifnee halaallu waan kana. Nurraa ibiddi haadhaamu biyya hundarraa haadhaamu. Hojii dippiloomaasii itti jirra. Carraaqaa jirra. Garuu laaftuu miti. Awurooppaattis asittis waa hedduu yaalaa jirra. Profeesarri illee gaafa asxuudha waa hedduu hojjete. Baqqalaanis hojjetaa jira. Waliinis hojjechaa jirra. Biyya keessatti illee dippiloomaasii jira hunda. Sheef gochuuf baay'ee yaalaa jirra. Credibility immoo qabna. Paartii lola morme qubaan lakkaaman keessa adda dureen waan jirruuf moral authority qabna nu. Haala biyya saniitti irratti ejjennoo cimaa fudhachuudhaaf. Kanarratti hojjechaa jirra. Waa hunda keessa hin deemnu. Gara Oromoo First moo Itoophiyaa First kan jettu. Let's understand context biyya sanii. Jijjiirama ejjennoo ilaalchatii miti. Itoophiyaan Oromoo Faristii fi Itoophiyaa Faristii fi Oromoo Faristii nuuf falmisiisaa turte sun hin jirtu warra jaran. The Ethiopia that arrested me and the one that released me are totally different. Ethiopia fi Oromiyaan bara Oromoo Faristii fi Itoophiyaan amma dachiisami. Those kind of ideological debates are secondary today. Lolli kun itti fufnaani Itoophiyaa Faristii fi Oromoo Faristiin leejarii ta'a. Qabalee Faristiin dhufa. Isinitti hima. It is going to be dangerous. Because what is coming is war of all against all. Communal violence, communal war in dhufu deeman isin jechaa jira. Be careful. Let's be very realistic about what is happening. Rakkoon, it is not the usual. It's not what it used to be 5 years ago. It's not what it used to be 2 years ago. It is not going to be what it is today. You are going to wish today comes back. If lolli kun dhaabachuu waan kana serious ta'anii deemuun barbaachisaa. I can theorize ni godhee hedduu haasa'uu hin danda'a. Harka isin dhoofsisuu hin danda'a. Oromoo kanaaf qabsaa'aa buleessi kiyya ka Uganda irraa jette Oromoo kanaaf qabsaa'aa. Wallahi Oromoo kanaaf qabsaa'aa jirra. Because we love these people. Waan isin jaalannu dhugaan keessa waan nu mararuufi kijibaan harka isin hin dhoofsifne. Because we care deeply and we understand the situation. And the situation calls for sober analysis. The situation calls for very careful strategizing. Lolli kun dhaabbachuu baannan Oromoo fi Itoophiyaadhaafis sabaaf sablammootaafis hamaadha. Lolli kun dhaabbachuu qaba jechuun jaalalummaa qabnuuni. Populizimii cabsi dho'isi daaraa godhi barbadeessi jechuu dandeenya akka Gifaa Baloo Profeesar Mararaa jiru san jechuu dandeenya bar. Quba takkaan dhaabuu dandeenya. That's not the issue. That would be irresponsible today. That would be dangerous today. Ila nui
ibiddi garaa keessan keessa jiru dachaan nu keessa jira. Madaan isin eelu sun dachaan nu eela. Rakkoo miidhaa saba keenyarra ga'u san walakkaa isaa quban qabdan haga nu beeknu. Garuu what is best? What is expected? Hoggansa irraa kan eeggamu haala qabatamaa jiru erga laalame booda rakkoon balaan hamaan kan caalaa kan dhufne maal haa goonu kanaan itti deemaa jirra. Kana nu hubadda akkuma Baqqalaan jee. Silaa qaata kun qaata wajjeessan. Sababumaaf hafne. There is nothing in this world. Kasaba kanaa fi ummata kanarraa adda nu baasu nothing. We have seen all of it. Rakkoon agarree jirra. Rakkoon feete ummata kanatti akka garagalu nu godhu. Qananis agarree jirra. I have been everywhere. I have been to 100 countries. I have seen luxury. Wanni sagalee laaffifannee dubbannuuf sodaannillee miti. Namni tokko nu doorsisu hin jiru. Lubbuu tuufnee kararra keenya ittiin deemna. Angoos maalis hin barbaannu haajaarraa hin qabnu. Meebii uummanni biyyaa jiraatu ka barbaade abbaan fedhichirraa taa'u haajaa hin qabnu kanarraa nu. Sanii miti. We care. We care. Aga ummata keenya qofsan ta'e ka ummata biraatillee we care about it. Kanaaf kan deemaa jirru. Ka Oromoo raayyaa ittisa biyyaa keessa jiru. Poolisii Oromiyaa keessa jiru. Tiraajediin nama saalfachiisu beektu. Shameful ka ta'e. Itti dhiyaannee beeyna beeytan yemma ijoollee poolisii Oromiyaas ijoollee raayyaa ittisa biyyaas hin beeyna. Loltoota isaan ajajaan socho'u. Hoggansa siyaasaatu nama keenya bakka lamatti baasee ol fichisiisa. Believe it or not, Oromiyaa keessatti gamaan aduun kun harki guddaan probably kudhan keessaa 9 ilmaanuma keessan. It's your brother, your sister, your cousin. Terrible, sad, shameful. Kanaaf nuyi waraanni aadaa batu hoggaa jennu lolli hin baasu hoggaa jennu maddi rakkoo kana loltoota jennee namannu maddi rakkoo kana wal dhibdee siyaasaati. Sirna abbaa irree ijaaruudhaaf hawwuudha. Olaantummaa garee tokko ijaaruu hawwuudha. Isteetiitti fayyadamanii akka oligaarkiidhaan bulchuudhaaf yaaluudha. Sirna haaraa waliigaltee haaraa sabaa sablammootaa fidurra sirna moofaa kaleessaa ummatoonni fincilanii ofirraa buusan deebisuu hawwuudha kana fide. It unleashed powerful and contradictory messages. Contradiction ummata keessa ture sun akka dhoowwu godhee. Kanaaf nuti maddi rakkoo kanaa hoggansa siyaasaa keessa jira. Hoggansi siyaasaa loltoota walitti erguu dhiisee wal ficcisiisuu dhiisee waliin taa'ee haa mari'atu ka jennu kanaafi. The question about minority rights is what Baqqala said. There will be no country where Oromo will be peaceful, but other ethnic groups will be at war or oppressed. It's impossible. More than ever, the people in that country are interdependent. እኛ የምንፈልጋት ኢትዮጵያ የምንፈልጋት ኦሮሚያ ኢንፋክት የምንፈልጋት ደሞ የተወለድኩባት ቀበሌ የኦሮሞ ሕዝብ በማንነቱ ተከብሮ በመረጠው መንግስት የሚተዳደርበት ደሞ ጋውስ የሚኖረው ጉራጌ ስልጤ አማራ መብቱ ሳይነካ ከማንኛውም ሰው እኩል ሆኖ ከኖረ ብቻ ነው ደሞ ጋር ሰላም የምትሆነው። ጀስት ፒስ የምንለው ይሄ ነው። ማጆሪቲ የሆነው በኃይል አፍኖ ማስተዳደር ይችላል። ማይኖሪቲ ኦሮሚያን ተውት ደሞ ጋር የምትባለው የበሬ ግንባር የምታክል ከተማ ብትወስዳት ጀስት ፒስ ስንል ምንድነው? ሁሉም መብቱ ተከብሮ ሳይበደል ሳይገፋ የሚኖርበት ሀገር ነው መስራት እንፈልገው። ይሄ በኦሮሞ ላይ የሚደረገው ፕሮፓጋንዳ ውሸት ነው። ኦሮሚያ ውስጥ እንደዚህ ያደርጋሉ። አብዛኛው ግድያ የሚደረገው ህዝቡን ስለማጠልሸት ነው። ሁለት አይነት ማይኖሪቲ ያለ ኢትዮጵያ ውስጥ አንክሌቭ እና
ስካተርድ የምንለው አንክሌቭ የምንባለው በአንድ ብሔር በሌላ ብሔር መካከል ሲቀመጥ ወሎ እንዳለው አይነት እሱ ማይኖሪቲ ይሆናል። ስካተርድ የምንለው ደግሞ አለ እንደ አማራ ለምሳሌ በሁሉም ክልል ውስጥ የሚኖር እንደ ጉራጌ በሁሉም ከተማ ውስጥ የሚኖር ሁለቱም ማይኖሪቲ ሊጠበቅ ይገባል። ይሄን ለመጠበቅ ደግሞ ሀገራዊ ፖለቲካውን ማረጋጋትና ወደ መንገድ መመለስ ያስፈልጋል። ዋናው የማይኖሪቲ ጠንቅ ጦርነቱ ነው። ይሄ ጦርነት ከቀጠለ ግድያ ይቀጥላል። የብሔሮች ቴንሽን እየጨመረ በሄደ ቁጥር የመብት ጥሰት ብቻ ሳይሆን የህዝቦች መተላለቅ ይመጣል። አደራችሁን ጦርነት አቁሙ የምንለው ቁስል እያለብን ስንት ነገር እያወቅን እየተማጸንን ያለ ነው። ከራይት አልፈናል። አሁን ከመብት አልፈናል። ኢትዮጵያ ውስጥ ስለመብት አይደለም ያለው ስለመናገር ስለመስራት አይደለም። የመኖር መብት የለም። በቃ የመኖር ዋስትና የለውም። ህዝቡ ወጥቶ የመግባት ቸርች መስጊድ ሄዶ ጸልዮ የመመለስ ሰርግ ሄዶ የመምጣት ዋስትና የለውም። ኮሌክቲቭ ኢንሴኩሪቲ ተፈጥሯል። መብትማ ቅንጦት ቆይ ነው። የመብት ፖለቲካ እሱ ቅንጦት ሆኗል። ምክንያቱም ሴኩሪቲ ነምበር 1 ሰው በህይወት መኖር መቻል አለበት። ሰው እየተጨፈጨፈ ያለቀ ባለበት ሁኔታ ወደ የግል መብት የቡድን መብት ብለን ለመከራከር ቅንጦት ነው። አሁን ቅድም ወደ የጠየቀኝም ጥያቄ ነው። አብዛኛው የዛሬ 5 ዓመት የምንከራከርባቸው ጉዳዮች ዛሬ ኢረሌቨንት ናቸው። አይዲዮሎጂካል የሆኑ ጉዳዮች ኢረሌቨንት ናቸው። ይሄ ጦርነት ካልቆመ እኛ ራሱ ኢረሌቨንት ነው እየሆነ የምንሄደው። ለዚህ ነው ሰላም ይምጣ የምንለው። ኤጋ ገለቶማ እዱ ሉፋዳ ወን ፖርትላንድ ኢሲንጃለን ከናፊ ጀኬሰን ዱረ ዳበኔ ዋን ተከተከ ዋን ኮኬ ኬሰን ረከቱለ ኤክሰልቲቭ wanni dhufne isin wajjin mari'annuu fi isin kabanya isin jaalanna dhugaa nu biraa qabdu kanaaf dhugaa garaa keenya jiru isinitti himna galatooma ulfaadha nagaan nu bulaa.